Egaa bolonni obbolottonni keessa hin turre walduraa duubaa waa haasa'aa turaniiru. Gara fuulduraatti of eeggannoo goona obbolottonni keessa hin jiran taanaan adagaadha. Obbolonni keenya gammachuu isaanii walduraa duubaa baay'ee jabeessanii ibsaniiru. Anis kan koo gaafan ibsu baga gammaddanan jedha. Kunis immoo sababa gammachuun fiixee yaada qottoo namaatiif. Bara 1936 amantoonni Beetel godaa mooraa Sinodosii keessaa ol baqatanii yeroo iddoo kana qubatan. Mana har'a akka kanatti dhaloonni har'a jirru ilaallu kan hin turre kan isaan dhufanii itti galu. Caffee jaarratanii warra baqataa ta'anii iddoo kanatti dhufanii waaqeffannaa eegalan. Yeroo iddoo kanatti dhufanii waaqeffannaa eegalan akka guyyaa har'aa kana luboonni uffata aadaatii uffatanii hamma kana lakkoofsaan baay'atan qabatanii gara iddoo kanaatti hin dhufne. Warri walitti isaan qaban baqatanii biyyaa ba'an yookiin baqachiifamanii biyyaa ba'an. Misyoononni jechuudha. Kanaaf nama sirna sagadaa isaanii geggeessu kan hin qabne, nama isaan dura bu'ee isaan geggeessu kan hin qabne baqatanii dhufan iddoo kana mana caffee ijaaramte keessatti waaqeffatu turan. Haalli yerootti jabaate nama isaan geggeessu yoo du'an nama isaan awwaalu ijoollee dhalatan nama isaanii cuubu fooniif dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoos akka isaan fudhataniif kan haala isaanii mijeessu waan dhabaniifi gara Waaqayyootti bo'uu itti fufan. Bara 1939 lubi Maammoo Corqaa iddoo kana amantoota kana gidduudhaa fo'atamanii gara Finfinneetti ergaman. Lubi Henry kan jedhaman Finfinnee irratti arganii gara tajaajila lubummaatti akka isaan muudamaniif taasisan. Yeroo isaan achii dhufan luba tokkitti tokko argachuudhaaf gammachuun amantoonni bara sana qabaatan gammachuu har'aan qabaadhee ibsu kanarra guddaa akka ta'e itti naaf gala ture. Amantoonni luba Maammoo argatanii cuuphaa isaanii ijoollee isaanii ga'eessa isaanii cuuphifatanii kennaa isaanii fudhatanii guyyaatti Beetel dhalattee guddachuudhaa fi abdii ishee itti mirkaneeffatte guyyaa sana ture. Baatii akkasii keessatti fakkaata. Barreeffama lubii Dabalaa Birrii barreessan deebii ilaaluun narra jiraata. Waa'ee isa kanaaf baay'ee gammaduu koo dubbachaadan isaanillee waa'ee badhaasaa Dr. Koyeedhaaf kennamu fudhachuu dhufanii isa fuudhuu bakka bu'anii dhufanii Dr. Ifreem Maammoo Corqaa akka al tokko yoo fedha isaanii ta'e akka isaan dhaabatan nan gaafadhaa. Isin immoo harka qabuudhaan simannaa guddaa akka isaan isinii gootan baay'ee galatoomaa baay'ee. Waaqayyo guddaadha. Lubi Maammoo Corqaa akka Beetel qofatti tun ta'in akka Evangelical Church of Ethiopiaatti nama yeroo jalqabaaf muudaman turan. Beeteliif kennaa kennanii asii ba'anii aayidatti kennaa kennanii Naqamteetti kennaa hamma Finfinneetti adeemu turan.
Kanaaf asii kan ba'e Dambidolloo qofaaf kan ga'u utuu hin taane biyyattii guutummaaf kan geessu namoota qabdi turte Beetel. Maammoo jechuun afaan ittiin dhalate afaan Oromoo qajeelchee kan dubbatu, afaan biyyatti fayyadamu afaan Amaariffaa kan dubbatu, afaan Ingiliffaa qajeelchee nama dubbatu waan ta'eef akka lubummaa nama kanaaf kennuuf akka naa hayyamtu jedhee Pirisbiteerii isaa gaafata ture. Beetel qixa hundumaan ga'umsa qabaachuudhaan waldaa tajaajila ardii kanaaf laattu godhee Waaqayyo kan inni ishee qopheesse turedha. Baga gammaddan. Ilmaan luboota jalqabaa warra ciccimoo sanaa of gidduutti hin qabnu turre. Nu gidduudhaa butaman, nu gidduudhaa saamaman, Beetel gidduudhaa dhibaman, inni kaan guddinaan, inni kaan aayidoloojiidhaan. Garuu joobirri coocota ishee akka ishee walitti deeffattee walitti qabattu jedha macaafnis. Beetel kana booda ardii kanarraa ilmaan ishee hundumaa, ilmaan lubootaa warra jalqaba kaaniif ilmaan jaarsolii maanguddootaa baay'ee bara seenitti walitti qabattu Waaqayyo fideera. Galateeffadhaa Waaqayyo. Kanaaf bara carraa kana fayyadamee kabajamoo Dr. Ifreem Maammoo Corqaatiin kun iddoo keessan. No turning back. No turning back. Illaa deebi'uu kana booddee hin jiru. Iddoo isaaniiti. Seenaa abbaan isaanii gumaacha irra hojjechaa jirra. Boris seenaan kun itti fufee hojjetama. Sababa Beeteliif Dambidolloon deebi'ee hin ilaalama. Dambidolloon deebi'ee hin ilaalama. Maqaan Yesuus bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isa kana jechaanis dabalee kanan jedhu amantoonni mana sagadaa Beetel Dambidolloo hundi keessan nuyi maanguddoota jenna, maanguddoota mana maree jenna, maanguddooti mana maree Beetel Dambidolloo warri jalqabaas, warri kaleessaas, warri har'aas seenaa Beetel kaleessa qabdu iddootti eeguun nuuf ta'a jechuudhaan mana barumsaa akaadaamii achii dabartanii mana barumsaa tiyooloojii akka banamuuf extra mile isin deemtan hundumaaf baay'ee kanan isin kabaju ta'uu koo maqaa Sinoodosii Beetel dhi'a Wallaggaa hundumaa irra kan caalu maqaa Waaqayyootiin isinii mirkaneessuu nan jaalladha. Isin sababa taatan namoonni Beetel turan, ijoollee Beetel kan turan iddoo isaaniitti akka deebi'aniif keessan akka dhaga'amuuf ardii kanarratti sababa taatanii kanaafi waa'ee keessanii fi Waaqayyoof haa galatu. Mee waa'ee keessaniif Waaqayyoof haa galateeffadhaa. Amantoon maanguddoon luboonni waldaa kana haala rakkisaa keessatti wal kakaaftanii nu illee nu dhiibdanii mana barumsaa macaafa qulqulluu banachuun nuuf ta'a kan jedhuun gara keenya dhuftan baay'ee kabajamaan isin jedha. Sagalee amantoonni fi maanguddoonni waldaa kanaa dhiyeessan dhaga'anii tarii akka jedhamaa jiru online sagaleen kun darbaa jira jedhamaa jira. Sagalee uummanni Dambidolloo amantoonni mana sagadaa Beetel Dambidolloo gara keessanitti dabarsee dhaga'uudhaan kunnoo hundee lafaarraa sagalee dhageessanii wal barbaaddanii hin birmannaa bira dhaabannaa jechuudhaan gara kana kan dhuftan maatii luba kumsaa biroo firoottaniif koree dhimma kana geggeessaa turtan hundumaaf galataaf kabajaa guddaan isiniif qabu asumaan isiniif beeksisaa
waaqayyo isin eebbisu jedha. Mee waa'ee isaaniitiif ani isa deebi'ee akkas harka rukutan nan gaafadha. Harka rukutuudhaan baay'ee galata guddaa isaaniif qabnu isaaniif dhageessifna. Al tokkoon kan lafaa ol kaanee jara waa'ee jara kanaaf waaqayyoon galateeffadha. Harka keenya dhaawuudhaan ol dhaabannee jirra. Baay'ee oh haleluuyaa galati Yesuusiif ta'u. Biyya keessan deebitanii kan ilaaltan kan yaadattan waaqayyo isin eebbisu. Biyya keessan hawwitan kana deebitanii gaaf tokko akka agartan. Hojii amantoonni jiraattonni magaalaa kana hojjechaa jiran seenaa abboota darbee iddootti eeguudhaaf amaatii isaan godhaa jiran deebitanii akka agartaniif waaqayyo isin gargaara. Waaqayyo isin eebbisu, waaqayyo hunda keessan eebbisu. Kabajamaa deebi'aa nooraa ta'an isinii jedha. Ulfaadha kanaa dubbatan isinis maqaa seena qabeessa abbaa bu'uura guddaa hojjete luba kumsaa borootiin mana barumsaa kana keessaa kan eebbifamtan yeroo achi deebitan waan isin irraa eeggatamu malu bulutanii keessan irra kaa'atan jira. Garuu dhiisuu kan hin dandeenye lubi kumsaa boroo abboota amantii warra jalqabaa keessaa warra ga'ee arge isaan qofaadha. Isaan qofaadha. Akaakayyoon kooluba lataa waaqayyoo argee yaada gadi fagoo waan seenaa waldaa kanaa irraa argachuudhaaf carraan arganne argee isaanii wajjin dubbachuudhaaf keessattuu yeroo seminarii makaana Yesuusiin adeeme argee taa'ee waan baay'ee wajjin haasa'an ture Finfinnee mana isaaniitti. Lubi kumsaa boroo waan tanitti yaadadhu ni guddaan nama suuta jedhanii dubbatan. Fakkeenya garagaraan dubbachuu nama jaallatan. Dubbisaan dubbatan laphee namaa waraanee kan nama keessaan dagatamne luba akkasiiti. Fakkeenyummaa luba kumsaa boroo qabattanii yeroo asii adeemtan amantoota gidduu kan baddan utuu hin ta'in amantoota gidduutti sagaleen keessan kan dhaga'amu dubbannaan keessan kan jaallatamu waan isin jettan dhaggeeffachuuf hawaasni kan isin barbaadu akka ta'u amantoonni isin ergatan kan isin barbaadan akka taatan imaanaan isinii jedha. Imaanaan isinii jedha. Yeroon guyyaa har'aa namni hundinuutu dubbatee kan barbaadu waan ta'e kana caalaa yeroo hin barbaadu. Amma garuu bulchiisni boordiin baay'ataa jedhee sodaata. Bulchiisa Presbiteerii Aayee barsiisota mana barumsaa kumsaa boroo akkuma kanaa bulchiisa Sinoodosii akkuma dunni organii godhanitti tufuna uftanii asitarka barsiisa marraa jalqabdu uftanii luba caalirka bulutanii keessan erga gammadanii keessan fudhattu sababii barsiisota Dr. Yeroo keenyaaf abaabaa hambisaa barattuu cimtuudha Aamilee Presbiteerii Affilloo Abrahaam Anaa Presbiteerii Affilloo mana sagadaa Shallaa Aamilee Barbaayisaa Abrahaamiif barattoota Abbigireediidha Waarsa nama guddaa Presbiteerii mana sagadaa Abdoomaadha daddafaa Alamu Taradda Presbiteerii Itami Sadiq Abdidu Wana Abdidudan Tokofa Kampat Ababai Hamisa Sarafa Hamile Ababai lah Esatu Barattoonni mana barumsaa Mustafa Qulqulluu Kumsaa Boroo waggaa lamaa yookaan immoo waggaa tokko barachuudhaan sartifikeeta olaanaadhaan eebbifamuu keessan maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokkoon mirkaneessina. Amantoonni akka keessan Ulfaadhaa
gammadan. Fuula keessan irraa gammachuu argannu. Barattoonni keenya immoo waggaa kana eebbifamta waggaa lamatti barattanii baga gammadan congratulations jechuun jaalladha. Lubni keenya lubni caaliin waan baay'ee dubbataniiru. Ana keessas waan baay'eetu keessa kooti dhaataa jira. Sa'aatii keessa eeguuf garuu daddabeen waa xinnoo dubbadheen. Kan akka luba maammoo, kan akka luba gidaadaa, kan akka luba kumsaa, kan akka luba lataa waaqayyoo akkasumas abboota haadhota amantiin qaanqeewwan keelaa karaa namicha kanaatiin dhufee lafa kanatti qabatee asitti dhuufame. Kanarraa kan ka'e egaa hojii baay'eetu hojjetame. Sinodosiin keenya har'aa achirraa kaatee hojii baay'eetu hojjetame. Adda kan godhe manni sagadaa kun lafa qaanqeen wangeelaa yookaan Beetel itti biqiltee ishee jalqabaa waan taateef waaqayyoo har'aa maashii qayyaruu barbaada. Kanaan dura waggoota dheeraadhaaf alarraa gara keenya dhufa malee faranjoota nu deeggera malee nu asitti hojii hojjennee baay'ee isaan qabnu. Waaqayyoo waldaa jalqabaa kana keessatti mana sagadaa jalqabaa kana keessatti abboota faranjii warroota Dr. Thomas Lambee Awurooppaarraa nu deeggeraa turan har'a immoo lafa isaan jiran beektu keessatti kufaatii keessa jiran akka qaqqabnuuf waaqayyo seenaa hojjetaa jira. Galanni kan Yesuus kan inni garuu dhiisuu danda'a. Waaqayyo garuu anaaf akkasitti yaadaan Beeteliif magaalaan Dambidolloo Yerusaalem jedhee tura. Beeteliif magaalaan Dambidolloo manni sagadaa kun immoo biraan Yesuusitti gadi bu'ee beesitti gadi bu'ee amma garuu akka baay'ee dhibba tokko immoo kanaaf ta'e dhibba tokkoffaa isa taanu tokko lammaffaarra inni kun kana booddee kan nu hojjennudha. Kan nurratti hojjetamu turte waaqayyo sumatti geeddara qaroomina nuuf fida qabeenya keenya nutti mul'isa dhaloota keenya qarameedha. Waaqayyo waggaa dhibba tokko booddee yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii biyya keenya nuu dhaabe. Kun waaqayyoon gala hojiirra waaqayyo waldaa mana sagadaa kana keessaa biqilche qaroomina adda addaa kan nuu kalaqa garagaraa nuu fidaa jiran waaqayyo kan nuu kaasaa jiruun waaqayyo seenaa hojjechaa jira. Baga gammadanii. Heera Maanuel. Salphaa fakkaachuu danda'a. Waaqayyo garuu hojii guddaa hojjechaa jira. Sababiin isaa wangeela sumaa kalaqni garagaraas maasfee Maanuel. Waaqayyo guyyaa fidaa jira. Atis imaanaa kana keessaa akkati qooda qabaattuufi inni kun kana booddee nu hojjetaa isa badali'u isa nama qabatee badali'u nu hojjetaa. Xinnoo godhee amma immoo qabatamaa waaqayyo siifa godhadhaa eebbisa. Itti baasaa sagalee. Ameen nu hojjetaa keessa teenya Awurooppaa. Keessa teenya Ameerikaa. Keessa teenya Afriikaa. Keessa teenya Awustiraaliyaa. Waaqayyo isaa haa eegu. Waaqayyo fuula isaa yeroo hundaa nama kanaaf haa ibsu. Waaqayyo ayyaana isaa isaaf haa baay'isu. Waaqayyo fuula isaa yeroo hundumaa gara nama kanaatti haa deebisu. Yeroo hundumaa yaadaaf karooraaf keessa isaa keessatti eegee jireenya bara baraaf isaa haa eegu. Wanti inni qabatu hundinuu kan eebbaa haa ta'u. Kan ittiin gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus ittiin mul'atu nuuf haa taasisu. Gammanni. Waan garagaraa qabatanii kan dhufaa jiran hedduudha. Kanaaf gammachuu keenya guddaadha. Yuunivarsiitiin kan keenya, hospitaalli kan keenya. Isaan kana duwwaa miti baay'ee jiru. Moodela ta'u malee warri kun fakkeenya ta'u malee ka'umsa ta'u malee Awurooppaa nu kaa'eera, Ameerikaa nu kaa'eera. Isaan hojii isaanii waan itti ergan gara kanatti erguudha. Awurooppaan faranjii miti jechuudha kan nu deeggaru kana booddee dhalattoota keenyatu iddoo sana jirantu humna nuu ta'u nu immoo boba'aatti daballaa waaqayyo immoo nu gargaara biyya alaatti iddoo hundumaatti wangeela lallaafna. Maatii kana maal jettu maatii luba kumsaa boroo hojii guddaa asitti jalqabamee jiru kana akka gaafatti dhiyeessan gammachuu fudhatanii yeroo isaanii aarsaa godhanii qabeenya isaaniitiin namoota walitti qabuudhaan waaqayyo kanaan dura lubni caala yeroo sila dubbateera dhagaanii
cimsanii kan isaaniitti hojjetan onnachiiftu waan guddaa miti kan isaaniitti onnatanii hojii isaaniitti fufan goonaa fi amaanaa fi dirqama waaqayyoos kan itti fufsiisan kanaaf isaan kanaaf kennaa qabna buleessi keenya ganneen toora isaaniitiin kumsaaboroo kan ta'an hojii kanaatti koree ta'uudhaan waan garagaraa keessatti dhimmamanii halkanii guyyaa hojii jireenya isaaniitti dabalatanii dhimmamanii hojii kana hojjetanii milkaa'ina amma isaaniif badhaasatu ta'a kan nuuf kennu luba caaliidha. Barsiisaa Faarta qabanii luba caaliirkaa nuuf fuudhuu fi namni maatii kanaaf akka fuudhuuf kaa'amee jiru gaafadheerraa waan ta'eedhaaf buleessi keenya gammeen qindeessaa mana barumsaa kana imaanaa kana fuudhee maatii kanatti akka inni ittiin nuu ga'u karaa barbaachisuun danda'amuuni buleessi keenya gammeen as dhufu. Maal jennuuni? Mayyuu akkuma ajaa'ibaa tokko ta'a. Utuma barreessee baatti tolaame waaqayyo si haa eebbisu jedhanii waan akkasii isa godhutu jira. Eebbifamtoonniif maatiin akkasumas beekamtii argate kun jabaatee akka itti fufee hojjetuufi. Sadaffaa odiyaansii yookaan inni dhaggeeffatu akka onneeffatee hojii kanatti galuuf waan ta'uuf ergaa dhalootaa waan qabuufi kana keessatti akka ta'u hojii misoomaas hojii barnootaas hojjettu kallattii hundumaanii hojii milkaa'inaa keessatti kan isheen of argaa deemtu. Lubi kumsaan hojii isaan hojii misoomaa keessattis hojii barnootaa keessatti akkasumas guddina hojii wangeelaa keessatti gatii isaan kaffalan olaanaadha. Egaa gatii isaan kaffalanii milkeessan kana keessatti hirmaannaa maatii utuu hin jiru ta'ee milkoominni kun hin argamu ture. Kanaaf beekamtii laachuu barbaanne. Egaa as keessatti hojii dhimma mana barumsaa kumsaa boroo kana keessatti akkasumas maatiin isaanii hojii wangeelaa lixa kanarratti akkasumas guutummaa biyyattii keessatti babal'isuu keessatti gumaacha isaan godhan qabatee kan nuti ilaaluuf. Kanaaf sirreeffama hin qabaata. As keessatti kan nuti badhaasa kana ilaaluuf bakka bu'anii kan nuuf fuudhanii ta'eera. Profeesar Efreem Maammoo ta'uu adaraa keessamee harka ho'aadhaan isaanii gara waltajjii kanaatti kunuunsu bakka maatii kana bakka bu'uudhaan isaan kabajaan badhaasa kana nuuf fuudhu akkasumas waraqaa kana duubaa kana nuuf fuudhu. Akkasumas badhaasa kenninuuf Profeesar Efreem Kumsaa ta'uu keessatti kan guddatte barumsaa bara 1974 yuunivarsiitii yeroo jooyinii gochaa turtetti jijjiiramni mootummaa dargii yeroo dhufetti yuunivarsiitiin sun cufamee ture. Kanarraa kan ka'e Lutheran World Federation kan jedhu gaazexeessummaa barachuuf kan itti fufte yeroo taatu isaan hojii isaanii achi keessatti dhimma hambaa haftee Oromootiif seenaa keenya irratti hojjechuu irratti yeroo isaanii kan dabarsan yeroo ta'u bara 1980 dhimma eenyummaatiif yookaan Oromummaatiif hojii seenaa fi hambaalee aadaa keenyaa guddisuu irratti waan hojjetamanii fi mootummaadhaan qabamanii waggaa 10 hidhaa kan turan bara 1980 turanii mana hidhaa waggaa 10 turan kana keessattis namoota achi keessa jiran eenyummaa isaaniitiif waa'ee jireenyaa barsiisuudhaan ga'umsaa kan turan yeroo ta'u bara 1989 immoo mana hidhaatti yeroo ba'an haalli siyaasa biyyaa yeroo cimetti miilaan karaa Keeniyaatti miilaan karaa Boronaatiin Keeniyaa galuu danda'aniiru dhoksaadhaan ajjeefamuudhaaf utuu gaagaamaniiti. Sababiin isaa Profeesar Efreem Kumsaa haadha warraa Dooktar Leencoo Lataati. Mee kabajaaf galata qabdaniif dhiyeessaa fi mee maatiin kun saba keenyaaf aarsaa guddaa kaffalanii akkuma beeknu Dooktar Leencoo Lataa
hundeessaa dabsummaa Oromoo haa ta'an iyyuu malee aadaa fi seenaa afaan keenya akkasitti jiraatee as gahu keessatti Profeesar Idaa hojii guddaa hojjetaniiru. Gatii isaan jireenya keessatti kaffalan keessaa kan baay'ee nama ajaa'ibu Profeesar Kweekumsaatiif Dr. Lataa Leencoo Lataa waggaa 13 utuu waliin argin lafa jiran utuu hin beekin adda adda turaniiru. Yeroo kana biyya Kanaadaa yeroo turanitti Profeesariin ijoollee sadii abbummaadhaan akka abbaatis akka haadhaatis waggaa 13 akkasumatti yeroo Dr. Leencoo Lataa qabsoorra turan kan maatii kana guddisaa turanidha. Amma iyyuu sabni kun keessumaa kabajaaf galata qabanii akka isin dhiyeessitanii isin gaafatu. Haa ta'u malee akkaadaamii kana walitti dabalame kana guddisuu keessatti hojii guddaa argamsiisuudhaan ga'ee guddaa taphachaa turan horee walitti ijaaruudhaan namoota kakaasuudhaan hojiin waldaa keenyaa kun hojiin hafuuraas hojiin akkaadaamiis akka inni guddatuuf ga'ee guddaa taphataniiru. Isaan kana bakka bu'uudhaan badhaasa kan nuuf fuudhan pirezidaantii Sinoodosii Beetel Wallagga Dhiyaa kan ta'an Lubii Caalii Yoosef ta'u nuti immoo harkaan itti deeggarra. Kaka'umsa hojii argisiiftanii fi kan jedhu fakkii luba kumsaan boroo kan irra jiru meerre walitti argaa jirtu kuni Profeesar Kweekumsaa gammaddan yoon isin yeroo dadhabeetti dhuganii faman isin gaafadha. Thank you. Ulfaataa galatooma. Profeesar Efreemis banuu barbaadanii jiru. Qumbii kumsaa jedhamti. Namni kun eenyudha jechuu dandeessu. Namni kun mucaa nama luba kumsaa boroo kan taate. Erga manni barumsaa Macaafa Qulqulluu waldaa Beetel Dolloo kun kumsaa borootti mogga'uusaa argii dhageesse kaatee lafee dugdaa ta'uudhaan boleessa keenya hojjetaa wangeelaa nama nuti baay'ee jaallannu gammachuu sammuu gammachuu Tashoomeetti wajjiniin akkasumas abbee keenya kan ta'an obbo Tolasaa Daaqaa wajjiniin hariiroo uumuudhaan akkamitti akka manni barumsaa kun guddatu yookaan hojii isaa babal'atuuf hojii guddaa nama hojjechaa turte. Kanaan mogga'uusaa dhageesse booda maatii ijaaruu, gurmeessuu akkasumas horeetti dhaabuu namoota bifa garaagaraatiin biyya Swiidinii jiran, Niizerlaandii jiran, Ameerikaa, Kanaadaa akkasumas Jarmanii biyyoota garaagaraa jiran akkasumas biyya keessa jiran quunnamuudhaan ijaaruudhaan horeen kun hundaa'ee jabaatee galma har'arra geenyuuf boritti deemaa jirruuf bu'uura ta'uusee hubachuun keenya murteessaadha. Egaa manni sagadaa Beetel Dolloo ummiidhaaf yeroo badhaasaaf waraqaa galatoomaa kennuuf gammachuu guddaadhaaf kabaja guddaatu itti dhaga'ama. Akkasumas amantoota keenyatti kan namoota dhaga'ama jenna. Isheenis onlaayinii hordofaa waan jirtuuf kabajaaf galata qabdan mee dhageessisaa fi kennaa kanas yoo dhiggeeyyuu hidhata hojii isheetii kan ta'e itti dhiyeenyaan wajjiniin kan hojjettu onlaayinii jechuudha. Keenya lamaan dogoggoru hojjetaa wangeelaa Gammachuu Tashoomee ta'a. Mee harka keenyaan simannuuni. Gumaacha hojii kanaa keessatti shooraaf gahee qixxee hin qabne qabdi qumbiini mana sagadaa waldaa Beetel Dolloo irraa qumbii kumsaatiif kaka'umsa hojii gaarii argisiiftaniif jedha. Suuraa abdeeteetu irra jira. Ililleen akka tokko isiniif hin ta'a isin hunda fi keessanii.
biyyaan baatanii koree ta'anii akka biyya kana keessatti namoota hojjechaa jiraniif beekamtii kan laannu ta'a. Koree sana keessaa inni jalqabaa luba Gammachiis Gujaa harka keessaniin asti kan baratan garuu lubummaa biyya Ameerikaanitti kan fudhatan yeroo ta'u yeroo as turan seenaa isaanii keessaa kan hin dagatamne waan gurguddaa lamadha. Inni jalqabaa bar tokko jaarsolii waldaa akkasumas amantoota wajjin wal dhabdeen yeroo ture keessatti baay'ee goolamni guddaan amantoota gidduutti ka'ee ture. Lubi Gammachiisaa Gujaa fi akkasumas lubi Dr. Dabalaa Birrii isaan kun koree ta'anii dargaggooti yeroo sanaa koree ta'anii jaarsolii hirkaa ji'a ja'a hojii fuudhanii hojii waldaa kiristaanaa toora galchanii ji'a ja'a booddee immoo jaarsolii fidanii itti deebisuudhaan hojii beekamtii qabu guddaa isaa hojjetaniiru. Mee hojii isaanii kanaaf harka keenya. Manni sagadaa Beetel Dambidolloo marsaa sadaffaadha. Inni sadaffaa kun yeroo ijaarame koree ijaarsaa yookaan koree walitti qabaa hojii kanaa keessatti koree ta'anii hojjechaa turuudhaan akkasitti manni bareedaan kun dizaayinii kanaan ijaaramee akka keessatti waaqeffannuuf gumaacha guddaa godhaniiru. Kanaafis mee harka keessaniin simadhaanii. Biyya Ameerikaa keessattis akkasuma koree boordii Presbyterian Churchii kan waldoota amantaa keessatti koree ta'anii hojjechaa jiru. Haa ta'u malee hojii babal'aa hojjetan kana biratti lubi Gammachiis manni barumsaa macaafa qulqulluu Kumsaa Boroo akkasumas akaadaamii yookaan kan idileetiif kan tiyoologii kun akka inni wajjin hin deemuuf mul'ataaf hojii gaggaarii isaan keessatti simatanii argisiisan olaanaadha. Akkasumas fundraisingii keessatti koree ta'anii hojii bal'aadha kan isaan hojjetan har'as hojjechaa jiran. Harkaan sumannuuni maaloo hojii boonsaa hojjechaa jiru koree kan keessatti koree haqlee keessatti harki dhaga'amaa jiru. Akkasiin simattanii beeku barsiisaa Asaffaa ayyaanaa fi maatii isaanii. Barsiisaa Asaffaan seenaa keessatti baay'ee kan waldaa kana wajjin walitti qabamanii yaadataman waggaa 20 oliif mana barumsaa Beeziin akkasumas Birhaan Yesuusii qindeessaa ta'anii gaggeessaa turaniiru. Yeroo manni sagadaa keenya kun marsaa sadaffaan yookaan nama keessatti waaqeffannu ijaaramus koree fundraisingii ta'anii hojjechaa turaniiru. Har'as immoo biyyaan baatanii an waldaa koongatu biyya koo hin dhiisu jechuudhaan dhimma guddina mana barumsaa kanaatiif koree ta'anii koree fundraisingii ta'anii akkasumas immoo koree ijaarsa kanaatiif biyya ta'anii namoota kan walitti qabaniif hojii sana kan babal'isaa jiran keessaa tokko kan ta'ani. Kanaaf manni sagadaa Beetel Dambidolloo isaaniif waraqaa galatoomaa yeroo laatu gammachuuf kabaja guddaa harka keessanii mee. Pirezidaantii Sinoodosii Beetel Wallagga Dhiyaa kan ta'an luba Caalii Yoosef ta'u mee harka keessanii. Akka caasaatti jalqabneerra baay'ee kan hojii kana keessatti keessumaa mana sagadaa Beetel Dambidollootii wajjin hojii babal'aa kan hojjetan har'as hojii ijaarsa kanaa keessatti guddina mana barumsaatiif Beetel Dambidolloo keessatti gumaacha guddaa kan nuuf ta'an Sinoodosii Beetel Wallagga Dhiyaa. Waan sagalee nagaamaa jiru bakka walii kan nuuf fidan luba Masfiin Gazuu ta'u isaan gara waltajjiitti himu. Presbyterii ta'ee bakka bu'uuraan kan nuuf fuudhan buleessa keenya obbo Ibsaa Galataa ta'u isaan garuu dadhabee dadinaa ariifachiisanii akka nuuf taasisan. Harki keenya harkaan. Itti fufuudhaan beekamtiif badhaasa laachuu fi kan nuti barbaadnu ammumaa jalqabeetu dhaabate natti tola. Hojjetaa Wangeelaa Gammachuu Tashoomee
Jalanan kabaja kabdan dhageessisaa fi hojjetaan wangeelaa kun hojii wangeelaa bal'inaan waldaa kana wajjin egaa hojiitti dubbachuuf jettu kana qobaa koo hojjenne hin dubbatin waan amanaa qocheessu waame jedhanii natti tola kabajaan gara waltajjiitti naasifadhaanii. Hojjetaa wangeelaa nuti jabaa cimaa nuti qabnu hojii barsiisuu irratti gahee guddaa kan taphachaa ture. Wiirtuu leenjii macaafa qulqulluu Beetel jedhamee jaarsoliidhaan mari'atamee hojiin kun leenjiin kun hundeeffamu hojii sana keessatti yookaan hundeeffama sana keessatti gahee guddaa taphateera. Qindeessaa ta'es hamma 2011 yookaan 2019 biyya Awurooppaatti hojii guddaa hojjechaa ture. Bara 2011 yeroo manni barumsaa yookaan leenjii wiirtuu leenjii qabnu kun advaansii sartifikeetiitti guddatee mana barumsaa macaafa qulqulluu kunuunsaa baroo jedhamee mogga'us hojii guddaa kan inni hojjechaa ture. Achi keessattis qindeessaa ta'eetu hanga guyyaa har'aatti hojii kun babal'atu keessatti hojii guddaa kan hojjechaa ture. Irra darbamuuf dagatamuu kan hin danda'amne gammeen hojii qindeessummaa duwwaa hojjete otoo hin taane hojiilee dippiloomaasii yookaan hariiroo cimsuutiif liinkii gochuutiif biyya ambaattis biyya keessattis halkaniif guyyaa nama hojjechaa ture. Hojii isaas bu'aan haqa dhagaa bu'uuraa kaa'amuudhaaf sababa ta'e guddaan isaa obboleessa keenya hojjetaa wangeelaa Gammachuu Tashoomee irratti kan hundeeffame. Hojjetaan wangeelaa Gammachuu Tashoomee hojii kana keessatti keessumaa obboleettii keenya umbiidhaa wajjin hariiroo cimaa uumuudhaaf koreeratti akka hundaa'u biyya keessattis akka namoonni wal ga'aniif caasaaleedhaa wajjin waldaadhaa wajjin barsiisotaa wajjin ta'uudhaaf hojiin kun akka inni guddatuuf karaa ta'uudhaaf kan male yeroo ta'u beekamtii kana laalchuudhaaf garaarraa kan male gammachuuf galata guddaa manni sagadaa Beetel Lammidooloo dhiyeessuu fi barbaada. Egaa an dubbachuurra isin sagalee dhageessiftanii gara waltajjiitti utuu affeertanii natti tola. Badhaasni nama kennamee jiru sagalee keessaniif harka keessaniin akkasii isa simatan nama. Waaqayyo guddisee isin eebbisu. Amma garuu badhaasa adda laachuudhaaf kan baane gidduu kana galchuu ariifannee kenna badhaasa kana hojii kana wixinee isaa yeroo hojjennu jalqabee amma guyyaa har'aatti nu bira kan dhaabataa jiran amma yeroo ammaa walitti qabaa pirisfeetarii kan Finfinnee kilaasterii Sinoodisii achitti hundaa'aa jiruuf walitti qabaadha. Obbo Tolasaa Daaqaatiif badhaasa qabnaa. Daayituun yoo ajjiraatte ariifattee dhuftee fuuti. Daayituun jirti yoo ta'e daayituun gidduu sana jirti. Daddafnee carraa kanatti gargaaramuu waan qabnuufi daayituun dhufaatti. Aamileen manaa fi hojii kana keessatti galata abbaatiif kabaja addaa qabnaa fi ammas hojii irra jiru. Sadarkaa keenya baay'ee gabaabsan irraa. Inni dura mana citaa ture. Ani ofii kootii ija kootiin argeera dhummaa kun. Inni lammaffaa immoo qorqorroodha ture. Inni sadaffaan immoo kunoo akkuma amma arginu kana akkasin argitanidha. Baroota achi ture keessatti waldaa kanaa fi hojjedheera. Isaafis Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Waldaa koo kanas immoo ofii kootii baay'ee nan jaalladha. Waaqayyos naa eebbisu. Ameen. Ameen. Harka rukunuu waa'ee luba kanaatiif baay'ee Waaqayyoo isaan haa eebbisu. Ammas online hordofaa jirtu sagalee keessan baay'ee jaallanneerra nu eebbifamaa nu kabajamaa isiniin jennaa. Yaadachuu luba Kumsaa Borootiif kan ta'u mana barumsaa Academy Theological and Academic School of Beetel Dambidolloo kan jedhuu fi yeroo ammaa kana seed money namoota kaa'uudhaan jaallatan keessaa tokko obbo Naasir Tasfaa Ayyaanaa qarshii 500 waadaa galaniiru. Waaqayyoo isaan haa eebbisu.
Obbo Gazzaanyi qarshii 2000 kafalaniiru waaqayyo isaan eebbisu. Obbo Qalbeessaa Tasfaayee qarshii 10,000 waadaa galaniiru waaqayyo isaan haa eebbisu. Obbo Daggafuu Eebbisaa qarshii 1,000 waadaa galaniiru eebbifamaa jennaan. Aadde Kibbituu Daaqaa qarshii 200 waadaa galanii jiru waaqayyo isaan haa eebbisu. Feederii Biiftuu Sayyoo qarshii 3,000 waadaa galaniiru eebbifamaa jennaan. Aadde Buzunesh Aagaa qarshii 2,000 waadaa galanii jiru. Obbo Taajjalee Lammeessaa qarshii 10,000 waadaa galaniiru waaqayyo isaan eebbisu. Obbo Garraamuu Geetaachoo qarshii 500 waadaa galaniiru waaqayyo isaan haa eebbisu. Obbo Biraanuu Kabbadee qarshii 1,000 waadaa galaniiru waaqayyo isaan eebbisu. Obbo Tamasgeen Wajjira qarshii 1,000 waadaa galaniiru waaqayyo isaan haa eebbisu. Iddoosaa Taasisaa qarshii 300 waadaa galaniiru waaqayyo isaan eebbisu. Waldaa Gayyoo Dooyi waldaa galaniiru waaqayyo isaan eebbisu. hojjetaa wangeelaa Saamu'eel Latii qarshii 2,000 waadaa galaniiru waaqayyo isaan haa eebbisu. Taaffasee qarshii 1,000 waadaa galaniiru waaqayyo isaan eebbisu. Jiituu Gabbisaa Shonoo qarshii 1,000 waadaa galanii waaqayyo isaan haa eebbisu. Obbo Abbiyyuu Gaarommaa qarshii 1,000 waadaa galaniiru waaqayyo isaan eebbisu. Obbo Moosiisaa Abdee 1,000 waadaa galaniiru waaqayyo isaan haa eebbisu. Aadde Daayituu Daaqaa qarshii 2,000 waadaa galaniiru waaqayyo isaan eebbisu. Aadde Atsaadee Tasammii Farada qarshii 2,000 waadaa galaniiru waaqayyo isaan haa eebbisu. Obbo Xilahuun Makoo qarshii 200 waadaa galaniiru waaqayyo isaan eebbisu. Aadde Tsikee Giddeellaw qarshii 500 waadaa galaniiru waaqayyo isaan haa eebbisu. Aadde Yaadatee Jifaar qarshii 200 waadaa galaniiru waaqayyo isaan Ana eebbisu. fidiraannaan fida ammallee waaqayyo hunda keessan haa eebbisu hunda keenya haa eebbisu. Aadde Shawaayee Lammaa qarshii 500 waadaa galaniiru waaqayyo isaan eebbisu. Obbo Zawuduu Abarraa qarshii 500 waadaa galaniiru waaqayyo isaan haa eebbisu. Aadde Zannabuu Abbabee qarshii 1,000 waadaa galaniiru waaqayyo isaan eebbisu. Kwaayirii Harmootii Beetel Dambidooloonatti fakkaataa qarshii 2,000 waadaa galaniiru waaqayyo isaan haa eebbisu. Aadde Almaas Raggaasaa qarshii 500 waadaa galaniiru waaqayyo isaan eebbisu. Obbo Dirribaa Yoonas Lujaa qarshii 1,000 waadaa galaniiru waaqayyo isaan haa eebbisu. Obbo Ayyaanaa Baqqalaa qarshii 1,000 waadaa galaniiru waaqayyo isaan eebbisu. Gara teellaa kanaatti adeemuudhaan yeroo nuti dhaamnu ta'a yeroo keenya baay'ee kan fudhatu mini sirna guutuudhaan utuun ta'e gabaabsuudhaaf yeroo keessanitti dhimma ba'uudhaaf jecha baay'ee isiniif gabaabsuudhaaf yaalii hin goona. Dhiifama nuu godhaa maqaan asirra jiru akkuma dubbifame itti nuu fuudhaa ilaa ijoollee keenya dafee biraan hin geenye malee baay'ee amma nuyi dubbifneerra. Baay'ee kan caaluudha baay'ee kabajamaa baay'ee ulfaadhaa baay'ee isin kabaju. Mana barumsaa qabnuuf istiraakcharii qabnu gidduutti kan gaggeeffamu yeroo ta'u mutual agreement jenna isa kana. Mutual agreement kan jennu manni barumsaa kun bu'aa inni Beetel Dambidooloorraa, Presbiteeriirraa, Sinoodosiirraa eeggatu. Akkuma kanas immoo ijoolleen ni ergatu sirriitti baratanii ba'uudhaaf immoo bu'aa manni sagadaa Beetel Dambidooloo, Presbiteeriin Naayee, Sinoodosiin Beetel dhiya Wallaggaa immoo isaan kanarraa eeggatu kan itti waliif mallatteessinu ta'a. Sirni har'a ammaaf asitti geggeessinu dhagaa bu'uuraa sana kaa'uudhaan dura qaamni amma jedhe kun as dhiyaatanii walta'iinsa kana yeroo nuni waliif mallatteessinu ta'a. Walitti qabaa boordii mana barumsichaatiif walitti qabaa mana maree mana sagadaa Beetel Dambidooloo kan ta'an barsiisaa Alamaayyoo Gabra Masqal gara kanatti dhiyaatu. Qaamni chaappaadhaan isaan deeggaru immoo isaan keellaa ni dhaabata.
obboleessa keenya hojjetaa wangeelaa gammachuu tashoome innis addiyaata yeroo kana hunda dhabbanii ijoollee bishaan toobee singorsina ilaa kunoo rangoorra kaayira mallattoo sinoonosii beekte wallagga dhiya. Kami asal apa dengan bola dan kelapa di luar malatese. Begala te manu ayo baik kalau di mana. Bisa gara-gara kita ini bola mo. Ado kana ganti kana amra certificate kan ega wagata ko kan leji su kan ega advance di timu fejra naishan kahin ibata yero baba timu gala diploma timu fajene namjanda. Atau no ambitan certificate ramo gara certificate ekaate wagata kof kalleeji sunimmo maqaa shuramo yaaddessa jedhun magaalaan canqaarratti qabna maqaa caarfee guutaa jedhamuun immoo magaalaa qeebbeerratti illee hin qabna gara fuula duraattis jiruun keenya itti fufa kaayyoof karoorri keenya sabi keenya booruu dhuguu jalaa ba'uu qaba booruu dhuguu jalaa bilisa ba'uu qaba barumsa booruu ta'e lallaba booruu qabu waan maali jettee yoo gaafatte Yesuus Kiristoosidha kan jedhu faarfachaa luboonni hin baana eebbifamtoonni itti aanu faarfattoonni itti aanu amantoonni itti aantu. Kota. Mana? Mana minum tu? Yesus Kristus, aku terjatuh tapi Tuhan nubuat dewi, segala kefana, ini ke Yesus Kristus, uraman kikenya, agama tak boleh tercela, agama pura mana wajah amanta kana kekenya kana ada, luar biasa
hamma xumura isaatti akka nu geggeessitu si kadhanna. Jaarsa mana barumsaa nagaadhaan hojjennee akka xumurruu fi ayyaana kee nu biraa hin dhibamiini. Ayyaana keetiin tajaajila qulqullaa yaa Waaqarra galchuudhaaf keenya ulfina galanni muun qabu siriif murtaa keenya nuyi ameen. Guyyaa har'aatti kan argamtan Tony Asas Nodosi Kenya Nodosi Mesin Wallagga Dhiyaa akkasumas gaggeessitoonni mana maree mana sagadaa Beetel Dambi Dolloo keessummoonni kabajaa akkasumas eebbifamtoonni guyyaa har'aa sirni kun yeroo kaa'amu dhaabbattanii hirmaachaa jirtan baga gammaddan baga gammaddan. Eegalatti fannaa waaqayyoo keessannaa galanii Yesuusii kaka'u. Kunuutii waaqayyoo taseena qabeessa. Kanaaf guddifnee baay'ifnee waaqayyoon galateeffachaa amma qabaa mana barumsaa Teoloojii Akaadaamii Kumsaa Boroo barsiisaa Alamaayyoo Gabra Masqal walitti qabaa bulchiisa mana ministeerii dhaa'ee obbo Isa Galataa walitti qabaa boordii kan waliigalatti oloojii sinodosii kanaa kan ta'e luba Masfiin Higgazuu akaadaamii ripirezentii gochuudhaan obbo Raagaa Taasisaa gara fuuldura kanaatti akkachii as baatan isin hafeera. Taanee kan hojjetu hojii guddaa keessatti kan wangeela baratan barnoota qulqulluu barnoota sila agarre xiyyaara kalaquutti kan geessu barumsa hundee qabu keessatti kan baratamu barattoonni as keessatti baratan addi isaanii sammuu isaanii kan isaa qabu guddina biyya kanaa guddina amantii keenyaaf kan bu'uura lakkaa'an akka ta'aniif keenya. Waldaan Beetel waldaa guutummaa namaa tajaajiluu amma taatetti barumsa barumsa teoloojii gargar fuunee ilaaluu hin dandeenye. Inni tokko isa kan biraadhaaf fira yookiin dhibantaa. Kanaafuu guyyaa har'aa nagaa seena kan ta'e kana yeroo baay'ee kan isaan kabajnuuf isaan jaallannu maqaa kumsaa bakkurtii gurraa kana keenyu namoonni ulee garaagaraa sirnaan ol kaasuu gara hundumaa itti namatti irra kaa'aa jiru akka keessaniin galata guddaadhaa wajjin harka keessan rukutuudhaan beelilleedhaan galateeffannaa waaqayyoon haalleluuyaa galanni bulfinni baay'ee waaqayyoo bagalatu akka jedhu heaven is the one give us we his servants are going to start for the building of Kumsa Academy of 2022 Magandang iikot sa pagkakarang kate kami kanggalates kami hatak Anggo Waldaan warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa akkanumas Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos anaaf kenneen
sirnaan seera qabeessaan akka bu'uuraa kun keewwamuusaa maqaa Waaqayyo kan Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutti lammeessisaa. Sagagammanni kan keewwame dhaga sagalee qamaa hin dubbata. Sagaleen firoota keenya biyya hambaa biyya fagoo jiraniif illee waamicha firootaaf jaallattoota Beeteliif magaalaa kanaa hundumaaf waamicha hin godhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu, Waaqayyo waa eebbisu, Waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u jechaa amma hundi keenya walii wajjin kadhanna gooftaa keenya Yesuus nu barsiise hin kadhanna. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraatu gara Waaqayyootti ol fudhadhaa, eebba isaas fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu, isin haa eebbisu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu, ayyaana isaas isiniif haa baay'isu. Waaqayyo fuula isaa gara tokkoon keessanitti haa deebisu. Yeroo hundumaa mana isaa keessatti isin eegee isin geggeesse guyyaa har'aa kana immoo seenaa fi sirnaan kan dhaabdan hojjechiisee tumsiisee isin agarsiisu. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Kanatti aansuudhaan sagalee beeksisa garaagaraa kan godhan wal duraa duubaan akka dubbatan nuyi asumaan raawwanneerraa baay'ee kabajama baay'ee ulfaataa gala. Macaalee Yoosef Godinaan nama dhaqamnaa namooti barattoonni akka maddisiisu qabu isin kadhanna barattoonni har'a eebbifamtan achee turtu akkasumas footoo proogiraamii suuraa wanna guyyaa lama seena qabeessa kana wajjin achee turtu kan akka sirraa nuyi qabraa keessa gara lagooftaaf isin kadhanna.